Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu kun qophii keenya sona seeraati. Egaa qophii keenya sona seeraatiin torbee dhimmoota garaa garaa irratti hundaa'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'uun isaa beekamaadha karaa foddaa TV FIB jechuudha. Har'a immoo taateetti banaa irratti qophii addaa qophii keenya sona seeraatiin qabannee dhiyaanneeti kan nuti jiru keessumootaas istiidiyootti na waliin argitan waliin jechuudha. Egaa dhimmoota haala yeroo irratti Itoophiyaan keessummeessaatii jirtuuf hidhaadhaa ba'uu qondaaltota kaafaa fi hayyoota Oromoo gama biraatiin qaamolee biraanis kanneen hidhaatii bahan sababii ba'uu isaaniitiif marii biyyaalessaa Itoophiyaan itti deemaatii jirtu irratti taatee furmaataa kan ta'a jennee irratti kan mari'annu ta'a. Alalisaa Lamuutii akkasuma ogeessaa seeraa obbo Lammii Taayyee Naziib Jamaal gaazexeessaa fi ogeessaa kominikeeshinii waa'ee koo abboomaa qaasos nu faana jira. Dhimmoota garaa garaa kaasne kan irratti mari'annu ta'a. Sinagaa xumuraatti akka nu faana taatan isin afeerra yeroo gaarii nu faana qabaadha. Hooggantoonni siyaasaa Oromoodha ciccimoon kun mana hidhaatii ba'uun isaanii sababa kamiin yoo ba'anii haala kamiin yoo ba'anii uummata Oromoo baay'ee kan garaa ciibseedha. Gaaffiin kun gaaffii uummanni akka sabaatti nus dabalatee jechuudha keessa keenya jiru akka sabaatti ka'aa turedha. Hidhamuun isaanii sirrii miti jedhamuudhaan erga hidhaman immoo gaaffiin adda addaa bifa adda addaatiin kakka'aa ture. Mootummaanis egaa dhimma kana ilaalee marii biyyoolessaa amma yaadamee jiru kanaaf bu'aa buusuu danda'a jedhee jara kana himannaa irratti banamee jiru addaan kutuudhaan akka isaan ba'an gochuun adeemsa baay'ee eenyu jajuu qabuudha appreciate godhamuu hojii qabamuudha jechuudha. Nama baay'ee garaa gubuu danda'a baay'een hidhamuu isaanii warri fedhan hidhamuu isaanii mana hidhaa turuusa dararamuu isaanii warri fedhan jiru isaaniif gadda ta'uu danda'a. Kanarraa kanaaf akka sabaatti uummata keenyaaf jaallattoota saba keenyaa kan ta'an uummata biyya keenyaa hedduudhaaf garuu gammachuu guddaadha. Isaanis immoo dhimma biyyaa irratti namoota jaalala biyyaa jaalala uummata bal'aa qabanidha. Namoota ba'uun isaanii milkaa'ina marii biyyoolessaa ammaatii kanaatiifis faayidaa guddaa qaba. Uummata Oromootiifis immoo ba'uun isaanii gammachuu guddaa uumeetu jira. Miirri uummata keessa jiru akka miidiyaa keenyaattis deemnee ilaalleerra miira ajaa'ibaati. Kanaaf nus nutti toleera jechuudha. Tole guddaa galatooma. FIBnis asitti nu afeertanii sagantaa kanarratti dhimma uummanni bal'aan irratti dubbachaa jiru irratti nus yaada qabnu akka ibsinuuf waan nu afeertaniif isatti aansuudhaan qaamonni mana hidhaatii gidduu kana gadhiifaman hundumtuu deeggartoonni isaanii maatiin isaanii hundumtuu baga gammaddan jechuun barbaada. Hidhaa jechuun waan hamaadha. Sa'aatii barbaaddetti baatee ala laaluu hin dandeessu, waan barbaadde dubbachuu hin dandeessu, waan barbaadde uffachuu nyaachuu hin dandeessu. Kana keessaatii baga baatanii baga waaqni walabummaa isinii kenne jechuun barbaada. Isatti aansuudhaan faayidaan akkaataa isaanitti gadhiifaman jedhee ani yaadu egaa akkuma silayyuu kaaste biyyi keenya waggaa tokko rakkoo gurguddaa lola lubbuu baay'een itti darbee qabeenyi baay'een itti barbadaa'e keessa turte. Ammas lolli xumurameera jechuun hin danda'amu. Garuu akka duraa sanatti haala suukanneessaa ta'een itti fufuu baatus lolichi xumurameera jechuun nama rakkisa. Kana malee mootummaan akkaataa inni itti hooggantoota siyaasaa kana baasee jedhee ani yaadu rakkoon lola qofaan furame hin jiru. Lolli hambisuun hin danda'amu. Lolli inevitable. Lolli addunyaa keessatti seenaa biyya keenyaa keessattis lola baay'ee lolleerraa biyyi keenya lola baay'ee dabarsiteetti. Lola biyya alaarraa nutti aggaamees ta'uu akkasuma walitti bu'iinsa biyya keessaa tinis wal qabate lola baay'ee dabarsineerra. Rakkoon akka addunyaattis muuxannoo hin jiru. Rakkoon lola qofaan furamu hin jiru. Wal loltaa yeroo tokko immoo dhaabattee maal wayya jettee yeroo hawaasa kee wajjin beektota wajjin namoota siyaasaa waliin mari'attu jira. Haala sanaan mariin keessumaa uummanni Oromoo mariitti amana. Mari'ataan gowwaan qabu jedha yeroo ammaa kullee. Kanaaf gaggeessitoonni biyyaas mari'ataan gowwaan qabu ilaalcha irraa ka'anii namoota hooggantoota siyaasaa adda addaa Oromoo qofa miti
saba adda addaa sablammii adda addaa keessaa kan hidhamanii jiran namoota baay'eetu gadi dhiifamanii haala kanaan mariidhaan rakkoo biyyaa furuun gaariidha jedhanii yaaduurraan kan ka'e namoota kana gadhiisanii nu yaada. Akka ilaalcha kootiittis namoonni kun gara mariitti dhufanii uummanni hundumtuu biyyi kun rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo siyaasaa wal qabatu. Garaagarummaa siyaasaa baay'ee babal'aatu jijjiira. Inni kaan immoo garaagarummaa siyaasaa bal'aatu man qabaatiin garaagarummaa namoota gidduu jiruunis yeroo biyyatti rakkoo keessa galtutu jira. Kanarraa ka'uudhaan gara mariitti deemuudhaaf namoota hidhaman kana gadhiisaniiru. Yaanni isaa akkuma uummanni Oromoo baay'een gammadan anis baay'ee gammadeera. Biyya keenyaaf furmaata kan ta'u ta'anii mari'achuu kompromaayiz jedhama. Namni hundumtuu waan barbaade hundumaa argachuu hin danda'u. Waan barbaadu keessaa hamma ta'e dhiisee biyyaaf jecha dhaloota dhufuuf jecha gara biyya ijaaruutti gara tokkummaa cimsuutti deemuun barbaachisaadha ilaalcha jedhu waan gadhiisan itti fakkaata sun waan gaariidha jedheen ilaala. Akkuma isin jettan yaadota bal'aatu deemaa ture keessumaayyuu ergaa isaanii hiikamanii booda biyyi kun keessumaa amma jalqaba duubatti deebinee taatee kana yoo jalqaba irraa ilaalle akkuma beekamu chaalenjii baay'ee ture jira. Erga isaanii dhamanii asitti gabaasaaleen miidiyaalee maal jira yookiin immoo maal fakkaatan jennee yoo ilaalle dhaabbilee gurguddaa irraa kaanu fakkeenyaaf gabaasaaleen miidiyaalee baay'ee isaanii maybe intarastii isaaniitiin gabaasuu danda'u garuu dhaabbilee irraa kaanu fakkeenyaaf gamtaan Awurooppaadha gabaasa baasee jira jechuudha. Joseph Borrell ergamaan gamtaa Awurooppaadha jechuudha. Barreessaa gamtaa Awurooppaadhaati. Isaan gabaasa qabatanii ba'antu jira. Akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa Antoonii Guuteriizis dhimma kana wajjin wal qabsiisanii qabxii isaan qabatanii ba'antu jira. Gama Afrikaatiin illee fudhatte Musaa Faakimaatiin biyya kana keessatti jijjiiramoota dhufan gama poozitiiviiti yookiin immoo gama marii biyya alasaatti dhufuu wajjin wal qabate yaada baay'ee akka ta'e kaasaati yookiin gabaasaati kan isaan jiran jechuudha. Miidiyaalee baay'ee fudhatte baay'een isaanii jechuudha. Kanneen dura dhimma biyya kana keessatti gama waraanaatiin qofa wal fakkeessanii baasaa jiran Itoophiyaan namoota siyaasaan gameessa olaanaa fa'a kanneen akka Jawaarii fa'a Baqqalaa fa'a baasuu isii akkasumas immoo akkuma manni as biraa kaasee namoota lammii Oromoo iyyuu hin taane kanneen yakkoota baay'eedhaan yeroo garaagaraatti qormaata keessa hin danda'an jechuudhaan biyyi kun illee egeree biyya kanaatiif illee rakkoo ta'uu danda'a jedhanii namoonni baay'een yaada walitti hin galle kanneen akka Sabaat Naggaa fa'a Kidaanuu Naggaa Abbaayee Walloo fa'a namoota akkanaa baasuun gama biraatiin illee poozitiif wayii biyyi kun ittiin deemaa jirtu keessaa isa bareessaa jechuudhaan gabaasaaleen ba'aa jiran ni jiru jechuudha. Walumaa galatti yoo fudhatte biyya kana keessatti qaamoleen baay'een isaanii yaadota garaagaraa akka qaban beekamaadha. Garuu ammoo akka gabaasaalee garaagaraatti ba'aa jiranitti yeroo ammaa kana adeemsi hayyoota Oromoodhaa manadhaa keessaa baasuu kanneen hafan illee baasuu kanneen yeroo ammaa kana hin baane illee baasanii bakka tokkotti dhufanii marii tokko keessa geggeessanii biyyi kun rakkoowwan biraa biyyoota biraa irraa barachuu danda'an deemuu dandeessii jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf biyyoota baay'ee keessatti seenaa duubaatti deebitee ilaalte walitti bu'iinsi yeroo garaagaraa uumamuun biyyoonni baay'een qormaata baay'ee keessa seenanii jiran. Fakkeenyaaf Namiibiyaa fudhachuu dandeenya. Foreign yookiin immoo biyyoota alaatiin kanneen akka Jaarmaniin fa'aa rakkoo kileenii yookiin immoo gosaadhaan ajjechaan haa raawwatamu iyyuu malee rakkoon sun wal xaxaa ta'ee biyya san keessatti qormaata guddaa ta'ee hamma ammaatti illee kan itti fufeedha. Gama biraatti yoo fudhatte gama Ruwaandaatiin illee dhufte rakkoon akkasii baay'ee tokko turee jira. Waliigaltee dhabuudhaan yookiin immoo gama qaamoleen waliigaltee tokko osoo hin jiraatin yookiin gama siyaasa gama sanyummaatti gaggeessuudhaan walitti bu'iinsa mudateen rakkoon baay'een biyya keessatti turee jira jechuudha. Amma sadarkaa biyyi kun irra jirtutti biyyoota baay'ee irraa muuxannoo baay'ee fudhachuudhaan yaada hawaasaa baay'ee fudhachuudhaan wal dhaga'uun barbaachisaa akka ta'e gabaasaalee kanarraa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Walumaa galatti yaadonni jiran baay'eedha. Garuu ammoo yaadota kanneen keessaa namoonni baay'een ammoo namoonni kunniin hayyootiin kunniin hiikamuu wajjin wal qabate baay'ee tokko kan ittiin gammanne jiru. Adeemsa hamma ammaatti deemneef isin galateeffannaa kana booda waliin hin deemnu jechuudhaan kanneen barreeffama isaanii maxxansanii illee ni jiru. Baay'een isaanii ammoo biyyi keenya gama dimookiraasiitti deemaa jirti osoo jennu biyyi keenya karaarraa maqxee jedhanii kan ibsan illee ni jiru. Biyyi ajjechaadhaan gara dimookiraasiitti deemaa jirti jedhanii kanneen dura deeggaraa turan ni jiru jechuudha. So baay'ee tokko qormaatonni baay'een biyya kana keessa akkuma jiran amma biyyi kun nama mana hidhaa keessaa baastee waliin mari'annee biyya kanaaf furmaatatti kennaa jechuun gama biraatti kan adeemsisu yoo ta'e namoonni kunniin ilaaluu qaban. Sababbiin isaa maalidha? Biyya kana keessatti baay'ee saboota baay'ee jira. Sabaaf sablammii baay'ee jira, hayyoota baay'ee jira, hawaasa baay'ee jira. Yeroo garaagaraatti wantoonni kun haa ta'u jedhanii qaamoleen garaagaraa jalqabumarraayyuu ibsa garaagaraa baasaa jiran. Fakkeenyaaf paartiin KFO'dha ibsa yeroo garaagaraatti baasaa ture jira. Nuti akka miidiyaatti yeroo garaagaraatti ibsoota garaagaraa dubbisaa jira. Dhaabbileen garaagaraa ibsa garaagaraa baasaa jiran kanneen biyyoota adda addaa jechuudha. Ameerikaan
yoo fudhatte Ameerikaa gamtaa Awurooppaan faati gaanfa Afrikaa kana keessatti qormaatota asiin dura hin mudanne keessa Itoophiyaan gama lokeeshiniitiin yookiin immoo argamu naannoo gaanfa Afrikaa keessatti humni ishiin qabdu strong ta'uu qofa osoo hin taane baay'ee tokko sadarkaa guddaadhaan kan biyya laallamtudha. Biyyi sadarkaa sanii argamtu akkasumas biyyi fakkeenyummaa birmadummaa Afrikaadhaa jedhamtee laallamtu qormaata isin keessa seentu waggoota darban kana keessatti tilmaamuun nama dhibu. Gabaasaalee waa'ee Itoophiyaadhaa miidiyaalee waa'ee Itoophiyaadhaa hin gabaasne eenyumaan jira jechuun ni danda'amu. Miidiyaaleen baay'ee waa'ee Itoophiyaa gabaasaa turanii jiran. Amma immoo Itoophiyaan kallattii kanatti dhufuun kanneen hidhaadhaa baaste wajjin teessee akkasumas kanneen hafanis baaste kanneen biraas ofitti hammatte hayyootiin bakka tokko dhufanii mari'achuun dirqama taati saniif. Kanaaf poozitiivitu jira jechuu barbaade. So an tarii kan inni kaasee irratti atis gaaffii sila kaaste turretti sabni qaamni gammadee akkuma jiru qaamni aarrees jira namoota mana hidhaatii bahan kanaan kan jedhu wal qabatee dhuguma miidiyaalee hawaasummaa kanarra wanti naanna'an yuutuubii dabalatee viidiyoodhaanis barreeffamaanis akkuma sila kaaste namoonni baay'een sadarkaa warri biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis sadarkaa dirree lolaa dhaquutti warri lola kana deeggaraa turan amma immoo deebi'anii aaranii yeroo itti mootummaa arrabsaa jirantu jira. Kun maaliif ta'a jettee yoo ilaalte garaagarummaan ilaalcha siyaasaa biyya kana keessatti qabnu biyyi kun akka miila tokkoon hin dhaabanne nu taasisa. Yoo walitti dhufne garaagarummaa qabnu sanaan dhiphisnu ta'e qaamota olaantummaa barbaadantu jiru. Nu qofatu dhagahamuu qaba kan qaamonni jedhan jiru jedheen taajjabaan. Waan gidduu kana ta'u yoo ilaalte qaamni tokko tokko abaluu hidhamee ture abaluun garuu nu gadhiisaa jedhee yeroo itti mootummaa irratti dhiibbaa godhutu jira. Warri kaan akka itti dabalamaatti hidhamtan maleeyyuu isin hidhamuun isin irra hin turre kan hidhamuun irra ture garuu warra kaan jedhanii yeroo itti jajjabinaan haasa'antu jira. Namni kamiyyuu mootummaan balleessaniiru jedhee yookaan immoo sodaa waan irraa qabuuf hidheera ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko badii qofaan hin hidhamtu. Threat kan jedhamu biyyaaf namni kun yoo mirga haasa'uuf mirga ala ture waan barbaade dubbachuu organize gochuu qabaate biyya kanaaf sodaadha jedhee yeroo itti ilaalus yeroo siyaasa keessatti yeroo namoonni hidhaman jiru. Kanaaf nama tokko nama ofii jibban saba isaanii irraa hin taane nama badii qabu godhanii saba ofii isaaniitii nama ofii isaaniitii baay'ee jaallataniif baay'ee deeggaran immoo badii hin qabdu jedhanii yeroo itti harka rukutan baga baatan jedhantu jira. Kanarraa kan ka'ee qaamonni gammadan jiru qaamonni hin gammadin jiru. Mootummaan garuu akka mootummaatti nuti akka uummata Oromootti saba keenya keessaas gaggeessitoonni siyaasa Oromoos gadhiifamuun isaanii nu gammachiisa. Warri Oromoo hin taanes gadhiifamuun isaanii biyya kanaaf faayidaa inni qabu. Marii keessatti hirmaachuun isaanii biyya kana keessatti sabaaf sablammii 80 oltu jira jenneerra. Baay'inaan lakkoofsa baay'inaatiin wal caaluu danda'u, lakkoofsa nama barateetiin wal caaluu danda'u, influensiidhaan wal caaluu danda'u. Sanas ta'ee garuu hundumtuu lammiidha. Mirga wal qixa qabu. Sagalee wal qixa argamuun dirqama ta'a. Kanaaf warreen abalumaa hiikame jedhanii mootummaa biraa gara duddubaatti deebi'uu sochii kan biraa kakaasuu kan biraa keessa galanii I think yoo biyyi kun akka jiraattee dhaabbattu barbaadu ta'e dhugumaan Itoophiyaummaa isaan dubbatan isa dhugumaa keessa biyya akka jiraattu barbaadu taanaan isa kana deebi'anii dhaabatanii of ilaaluun waan tarkaanfii godhame keessatti dogoggorri yoo jiraate dogoggorri kun utuu sirraa'ee jedhanii waliin haasa'aa mari'achaa gara fuulduraatti yoo deemne irraa kana fe yerootti waan nutti tolu qofa harka rukunnee waan xinnoo ishee nu quuqummoo diina ta'aa deemna taanaan biyya tokko ijaaruu hin dandeenyu. Kana kan gargar nu baasee biyya kana laaffisee sama kanaan duraatti jedheen ilaala. Ani waa'ee dhumtii hiikamuu jara ammaa kun maaliif akka namootatti mataa dhukkubbii ta'e mataa kan isaanii na dhiba yeroon taa'etuma yaada na dhiba anaan. Tokkoffaayi hidhamuu namatti gammaduun kun eessarraa akka dhufe jibba hamma naga'u waliif qabaachuu. Namoota jibba akkasii waliif qabanii wajjin biyya walii qabaachuun mataa kan isaa baay'ee rakkisaadha. Ani amma dhugaa dubbachuu fi namoota hayyoonni siyaasaa Oromoo namni rakkoo qabaachuu danda'a, anis rakkoo qabaachuu danda'a, eenyu rakkoo qabaachuu danda'a. Namni tokko yeroo hidhamu hidhaan maal akka ta'e beekamaadha. Mootummaan maaliif gallakkise? Maaliif hin ajjeefne? Maaliif hidhaadhaa baase jedhanii finciluu jechuun mootummaa irratti kompileeni dhiyeessuun jibba biyya kana diiguudha. Rakkoo dhumti biyya keenya yeroo amma keessa waggaa 2-3 kana keessa galte kan biyya keenya rakkoo kana keessa galte warra maqaa Itoophiyummaatiin haala kanaan faarsanii jibba sabaaf sablammootaa saba kan biraa jibbuudhaan olaantummaa saba tokko biyyattii irratti fe'uudhaaf
warra deemaa jiran kanaan akka ta'e nu badhaa jechuudha. So an mootummaan wanta amma jalqabe kana cimseetti fufuu qabaa. Nus yeroo mootummaan hojii qaqqajeeloo akkasii gaaffii uummataa deebisuu eegalu kanatti yeroo mootummaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf sochii eegalu kanatti uummanni immoo mootummaa cina ciriiruu qaba. Mootummaa gargaaruu bukkee dhaabbachuu qabna jechuudha. Warra ilaalcha qajeeltoo hin qabne warra namni mana hidhaatii maa ba'a namni maaliif hin ajjeefamne jedhanii warra mootummaa chaalenjii godhanii yeroon kun yeroo itti mootummaa cina dhaabbannee namoota kana wajjin wal falminu natti fakkaatan ajandaa akkasii waanuma natti fakkaata. Akka fakkeenyaatti dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana malee biyya hin qabnu. Biyyattii qabnu kana biyya viizaadhaan ala keessa jiraannu biyyattii kana qofaadha. Biyya kana hundumtu yaada wal fakkaataa qaba. Namni biyya isaa jibbu hin jiru, namni biyya isaa jibba jiru amantaa jedhu hin qabu ani. Biyya kanaa fi ana duwwaatu PLCtti akka PLCtti Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa kanaanii warri faarsan kuni atuma ilaallu diiganii Itoophiyaa bittinneessuutti adeemaa jiru. Mootummaan kana hubatee raatee dhaabbatee dubbiin biyyatti adeemtu haalli biyyatti adeemtu kana hubatee isteeppiin amma hidhaan furmaata hin ta'u marii biiroosaatti furmaata jedhee wanti mootummaan amma eegale kuni wanta jajjabeeffamuu qabudha yaada jedhuun qabaa. Dhimma kana immoo tumsuu qabna akka sabaatti namoota waan kana jibban even warri gadda marii biyyoolessaa naashinaal diyaaloog maal jedhanii wacaa turanii gaafa namoonni mootummaan namoota hidhaman haala waaltessu haala mijeessuudhaaf jedhee gaafa namoonni gallakkisu ayi mariin biyyoolessaa hin barbaachisu jedhanii waan biraa tsaafuu jalqaban baay'ee na kofalchiisa. So kanaaf mootummaan dhimma kana cimsee itti adeemuu qaba. Paartilee siyaasaa keessumatti hedduminaan hidhamee kan jiru paartilee siyaasaa Oromooti waan ta'eedhaaf akkuma paartilee mormituu kaafaa'u miseensota kaafaa'u gallakkisee miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhamanii jiranis akkuma kanaan ilaalee mootummaan itti adeeme isaaniinis haaluma kanaan gallakkisee mariin biyyoolessaa kun akka milkaa'u gochuun yeroo mootummaarraa itti gaafatamummaan yeroo guddaan eegamuudha. Nus immoo biyya ijaaruudhaaf yookiis Itoophiyaa jennu sana ijaaruudhaaf jalqaba ofii keenyaa wal gidduutti jaarmiyaa tokko yaada tokko adeemsa tokko walubii tokko qabaachuudhaan deemuu qabna. Kun immoo yeroon amma Oromoodhaaf keessumatti yeroo mootummaan hidhamuun furmaata miti jedhee hooggantoota siyaasaa Oromoo kana hiikuudhaaf yeroo deemu kanatti sochiin kallattii adda addaatiin mootummaa irratti kennamullee haala kanaan uummanni mootummaas dhaggeeffachaa wal hubachaa tumsa waan kana waliin gochuun yaada gaariidha yaada jedhuun qabaan. Kanarratti waan akka biyyaatti yeroo yaadattus taateewwan ta'aa jiran irratti duukaa buutee hordoftu biyya kana ijaaruu keessatti sirni koo yookaan immoo akeekni siyaasaa koo dhuunfaan akka sabaatti qabu kana qofatu biyya kana ijaaruu danda'a kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf paartiileen mormituu biyya kana keessa jiran kan mootummaa wajjin amma hojjechaa jiranis kan bakkee dhaabbatanii mormanis haalli ittiin Itoophiyaan ijaaramuu dandeessu karaa irra jiru qofadha kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf paartiin amma ibsa erga Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aa ba'anii paartiileen biyya kana keessaa ibsallee baasanii komii qaban dhageessaniiru. Ba'uun namoota kanaa badii isaan kanaan dura raawwatan godaannisisaa osoo hin qooriin ammas dabalamanii mana hidhaatii ba'uun sirna haqaa biyyattiitti qoosuudha jechuudhaan izeeman ibsa baaseera. Kana jechuun kana keessatti maal ilaalla waan biyyattii kana fayyadu akeekaan qabadhee jiru kana qofadha. Paartii biraan paartiin saba biraa bakka bu'u imaammataa fi akeeka siyaasa koo waliin hin deemu kan koo qofatu raawwatamuu qaba sirna koo qofatu biyya kana hoogganuu qaba kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf waan paartiileen siyaasaa Oromoo kanaan dura gaafataa turan akkuma boomaan jalqaba kaase akkuma biyyoonni gurguddoo addunyaas miidiyaaleen gurguddoo addunyaa dhimma Itoophiyaa ofitti fudhatanii kaasaa turan mariin biyyaalessaa Itoophiyaa biyya kanatti Itoophiyaatti mariin biyyaalessaa hin barbaachisa. Marii biyyaalessaa kana keessatti immoo eenyu fa'aatu hirmaachuu qaba. Marii biyyaalessaa kana keessatti gaheen Oromoo maal? Oromoo bakka bu'anii kan dubbataniif immoo maal gochuutu irra jiraata warri hidhaman kun bahuun dirqama. Kanneen achuma teenye waan Oromoo siree Oromoos nuti dubbataa siyaasa biyya kanaa keessatti nu qofa toofuu qaba jedhan haalli isaan ittiin dubbataniif haalli isaan akeekni isaan itti jiran sirni akka hin taanee fi namoonni dhuunfaallee namoonni public figure ta'an biyyi kun na ilaallatu jedhanii kanneen biyya hambaarraa biyya keessa seenanii waan lola kanarratti hirmaannee Itoophiyaa ceesisna jedhan illee miirri isaan ittiin dhufaniif miirri erga Jawaar Mohaammed fa'aa bahan mul'isaa jiran baay'ee kan nama taajjabsiisudha. Kanaaf amma
haalli kaleessa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dubbataatti turan waan kan nama raachu dantaa waarawaa Itoophiyaan gara fuulduraatti argachuu qabdu dhugoomsuudhaaf murtiin hayyoota kana mana hidhaatii baasuu barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii turan. Kan dhimma kanatti gufatanii dhimma kanarratti muffii qabanis ni jiraatu jedhanii yaada isaanii kaasan. Gama lamaan iyyuu kaa'uudhaan falli haarawaan garuu waliin teenyee biyya kana ceesisuudha jedhanii turan. Saniif biyya kana ceesisuudhaaf tokko mana hidhaa keessa taa'ee fala kaa'uu danda'a, bahee fala kaa'uu danda'a. Falli sun immoo akkamittiin waliin ta'ee hojiirra ooluu danda'a kan jedhu irratti murteessaadha. Haa ta'u garuu akka Oromootti Oromoo taanee biyya kana ijaaruu keessatti seenaadhuma dudduuba turerraa kaasnee abboota keenyarra haga irratti jiruun gaheen Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu waan laayuu miti. Saniin lakki karuma kanaan ijaara kanuma kanaan karaa koo qofa ta'a kan jedhu kun immoo imaammata sirnaa waan hin taaneef ammas hireewwan gara boodaatti Oromoon qaban mootummaa biyyaalessaa itti jiru kana hundeessuudhaaf koomishiniin dhaabbatellee eenyuun akka filatu maal irratti akka hundaa'uuf mariin kun yeroo dhiyoottidha kan geggeeffamu gaheen hayyoota kanaa immoo maal kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Egaa bahuu isaaniitti hundi keenya iyyuu gammanneeti kan nuti jirru uummatni Itoophiyaa guutuun illee dhimma kanarratti gammaduu qaba. Sababni isaa waan isaatiif fayyaduu fi waan inni ittiin jiraachuu qabu akka lafa kaa'amuuf kan mari'atamaa jiru waan ta'eef sanaan bahuu isaaniitti gammachuu jiruutii fi miira dallansuu jiru akkasittiin kan kaasnu erga ta'e hayyoonni kun siyaasa Oromoo keessattis siyaasa Itoophiyaa keessattis namoota barbaachisoo fi daran fudhatama qabanidha. Kanaaf yeroo mana hidhaatii bahanii amma waan marii biyyaalessaa kanatti ce'amu waan yeroo mariin kun taa'amuu jalqabu uummanni Oromoo waan marii biyyaalessaa kana maal gochuu qaba? Warri hidhamanii jiran hafan immoo akkamittiin bahanii marii kanatti dabalamuu qabu? Itoophiyaan immoo namoota hidhamanii jiranis ta'u warra hidhamanii hiikamanii jiran kanaa waliin akkamittiin wal taate marii biyyaalessaa kana koomishinii dhaabbatee waliin itti adeemti Itoophiyaa waarawaa hiree Itoophiyaa waarawaa kan muummeen ministeera Itoophiyaa kaleessa jedhan sana fiduun akkamitti danda'amu irratti haa kaasnu sanarraa ajandaa keenya lammaffaa goonee mari'annu. Jalqaba gaheen biyya kana jalqabumarraa kaasnee ilaalchi uummanni Oromoo beektonni Oromoos haa ta'u hawaasumta Oromoo qabaachuu qabu. I think waan tokko irratti walii galuun dirqama natti fakkaata. Asumatti illee walii gala ta'ee hin beeku. Biyya kana harka guddaa kan ijaare Oromoodha dheetan amanaan. Yeroo seenaa gara duddubaatti deebitee seenaa lolli biyyi kun dabarsite yeroo laaltu baroota gara Noorz Abisiiniyaa jedhamtee bara waamamtu keessa Itoophiyaan lola Ingilizii wajjin Atsee Tewoodiroos lola geggeesseerraa mo'amee mormarraa kutanii rifeensa isaanii gadda deebi'ee dhufe. Atsee Yohaannis Darbushoota wajjin Sudaanii wajjin lola geggeesseerraa mo'amee in ajjeesan Darbushoonni. Erga sabaaf sablammoonni Oromoo dabalatanii gara kibbaa kana jiran biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti dabalatee lolli ta'e hundumtuu Itoophiyaan mootee xumurte. Kun seenaa sobaa miti. Bara Atsee Minilik lola Adwaa yaadannaa lakkoofsi guddaan geggeessitoota lolaa dabalatee Oromoo turanii. Hirmaattota immoo geggeessitoota caalaa baay'een Oromoo irraa dhufan. Maaliif proximity lolichaa wajjin qabnu naannoo Shawaa kana uummanni dhaqee Wallagga irraa uummanni dhaqee Boorana irraa Gujii irraa uummanni sabaa fi sablammoota kibbaa dabalatee Walaayitaa Sidaamaa keessaa sabni baay'een naannoo sana lola sana irratti dhaqanii dhuman harki guddaan Oromoodha. Lola sana Xaaliyaan lammaffaan weerartes yoo fudhattee ilaaltee harka guddaa isaa lola geggeessuu dabalatee sirba Teedii Afroo keessatti dhaga'uu dandeessa baay'ee komataniillee yeroo kaasaniiru xiqursa'u Oromoonis baay'ee ittiin gammadde sirba sanaa warri kaan immoo lola sanaa injifannoo Oromoodhaaf laattee jedhan maal biitii Oromootiin sirbee Fitaauraarii Abta Goorgis lolicha akka geggeessanitti sirbee the most misunderstood music xiqursa'u Oromoonis hin jaallannee warri kaabaa immoo injifannoo guutummaa isaa Oromoodhaaf laattee biitii Oromootiin sirbitee Fitaauraarii Abta Goorgis dinagdee baalchaafaa kaastee maal jedhan yeroo ittaaran waanuma dhugaati gurbaan beekee isaa sirbu beekuu baatus waanuma dhugaa irratti hundaa'ee sirbe lolli sun lola Oromoodhaan geggeeffame lola Oromoon mo'ate jettee kaasuu dandeessa. Seenaa Itoophiyaan ittiin tokkummaa gara tokkummaa kanatti humnaan dhufte namoonni kaan impaayera Itoophiyaadhaanii waaman keessatti isoo fudhannee ilaalle dhugaadha humnaan aadaan sabaaf sablammootaa afaan sabaaf sablammootaa dhiibamee dhiitameeti kan walitti dhufte garuu gaheen Oromoo achi keessatti maal yoo jettee ilaalte lola sana guutummaa isaa Oromootu geggeessee siin jedhu warri kaan faranjoonni baay'ee seenaa Itoophiyaa dubbatan biyya kana Oromooti ijaaree maaliif mormituu siin jedhu si gaafatu. Waa'ee Raas Gobanaa Daacee kaasu lola sana hundumaa iddoo hundumaa deemee kan geggeessaa ture
Raas Gobanee Daaceeti kan geggeesse. Namoonni shawaa baay'een isaanii loltoonni baay'een isaanii irratti hirmaataniiru. Kanaaf namoonni lubbuu isaanii kennan qeesii Phaaphaasiin Ortodoksii amma asii siidaa qabu lubbuu isaa sadarkaa qeesii Oromooti, Phaaphaasii Oromooti. Yeroo jalqabaafis yeroo dhumaafis Phaaphaasiin lubbuu isaa Itoophiyaadhaaf dabarsee kenne Phaaphaasii Oromooti. Kanaaf biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon gahee guddaa qaba. Kara jaallannis ta'u kara utuu hin jaallatin biyya kana nuti ijaare ilaalcha jedhu qabaannee jennaan biyya kana gara fuulduraattis deemsisuu keessatti ji'oopolitiksiin Oromiyaan qabdu baay'ee murteessaadha siyaasa biyya kanaa keessatti. Yeroo mormii qeerroo Oromiyaa keessatti gaggeeffamu qeerroodhaan gaggeeffamu yoo ilaalte ta'e hammam ekonomiin biyya kanaa dinagdeen biyya kanaa yeroo ta'e akka ture ilaaluu dandeessa. Finfinnee irraa as naannooma jiruun karaa kutteennaan ekonomik kaapitaaliidha, politikaal kaapitaaliidha. Zeeroo ta'a jechaadha biyyi kun. Humna guddaa qaba uummanni Oromoo. Humna guddaa qabu sana baree biyya kana fuudhee deemuu keessatti eenyuyyuu waan fedhaa dubbatu. Gurratu ittiin kennin biyya kana gara fuulduraatti deemsisuu keessatti gaheen guddaan an qabu. Inni lammaffaan inni taanee ilaalu ammas addunyaan akka itti nu ilaalu Oromootu biyya kana geggeessaa jira jedhee nu ilaala addunyaan. Sabaaf sablammooti biraanis Oromootu geggeessaa jira. Baala taraa yeroo itti jedhanii maqaa nuu kennantu jira. Waan baay'ee isaa dhuguma yoo ilaalte immoo seenaa baroota baay'ee keessatti hin qabaatin yeroo itti qabaachaa jiru abbootiin taayitaa hirmaannaan siyaasaa keenya waraana keessatti hooggantoonni qabnu hooggantoonni siyaasaa qabnu mana marii keessatti lakkoofsi Oromoo irraa reprezenti ta'anii ga'anii achi jiran wanti haalli mijataa jiru gara fuulduraatti waan saba Oromoo guddina isaaf baay'ina isaa mul'isu haalatu mijachaa jira amma itti amma waggaa 2-3 gidduutti waan hunduma geeddaruu hin dandeessu lola. Kanaaf biyya kana geggeessaa jirraa jettee ilaalcha jedhu qabaattee jennaan geggeessaan kee karatti barbaadaa jirtu irraan deemuu yoo ta'e hin gorfatta. Mana keessatti jechaadha. Saba biraarraa kan nuti baruu qabnu. Ani yeroo baay'ee wanti hin kaasu warra TPLF irraa wanti guddaan barachuu qabnu tokko warri TPLF hooggantoonni isaanii asii wiskiidhaan harka dhiqatu ture. Haadholiin hiyyeeyyiin Tigraay immoo mudhii isaanii hidhatanii dhagaa qotu ture. Gargaarsaan jiraatu ture. Sanas ta'ee garuu Tigreen tokko TPLF irratti ka'anii hin beekan waggaa 30 darban keessatti. Maaliif yoo jettee yeroo wal arganii wal gahii irratti baay'ee wal lolu, baay'ee wal kumatu, wal gorfatu. Achi booda garuu taaksii keessatti illee Tigreen tokko si bira taa'aana waa'ee mallas kaasuu hin dandeessu. Waa'ee mootummaa kaasuu hin dandeessu. Hammam akka isaan wal cimsanii wal duukaa deemaa turan. Kanaaf uummata mana gahu hacuucanii dhiitanii waggaa 30 guutuu bitan. Uummanni Oromoo sanarraa barate hooggantoonni keenya badii balleessuu danda'u. Yeroo badii balleessan dabarsinee diinatti wal kennuu osoo hin taane wal gorfannee wal wajjin deemuun dirqama ta'a jedhee yaada. Kanaaf gaheen uummanni Oromoo biyya kana borittis ijaaree baatee deemuu keessatti qabu akka nama dugda isaa irratti baatee deemuuti. Yaadadha Jawaar Mohaammed jecha isaatiin xumuruun barbaada gaaf tokko maal jedhee walgahii dargaggootaa wayii irratti biyyi kun yoo diigamtee Oromoo irratti kufti jedhe. Kanaaf eenyu caalaa biyyi kun akka hin kufneef akka hin diigamneef eeguu kan qabu uummata Oromooti. Uummata baay'ee waan ta'eef uummanni baay'een kun yoo tamsa'e biyyi kun Oromoo irratti kufti jedhe. Dhugaadha. Uummanni baay'een gaafa tamsa'u baay'inaan kan rakkatu uummata keenya ta'a. Kanaaf akkuma ijaaree eegee asiin gahee gara fuulduraattis biyya cimtuu ijaaruu keessatti uummanni Oromoo gahee guddaa qaba. Tole akkuma inni kaasee yaadonni baay'een kan inni kaasee keessumaa ijaarsa biyya kanaa keessatti fudhatte akka seenaa baay'ee ilaaltutti gaheen uummata Oromoodha. Baay'ee tokko gahee guddaadha beekamaadha. Garuu ammoo adeemsota amma waggoota darban kana keessa fakkeenyota uummanni Oromoodhaa godhachuu qabu akkasumas qabxilee baay'eedha amma Naziif kaase. Garuu ammoo qabxileen muraasa keessatti yoo ilaalte jechuudha. Fakkeenyaaf adeemsa biyyi kun keessa dabartee as geetti keessatti fudhatte waggoottan darban kana keessatti jechuudha. Keessumaayyuu jalqabumarraayyuu mariin biyyaalessaa akka barbaachisu qaamoleen baay'een itti amanaa turanii jiran. Hawaasni bal'inaan itti amanaa turanii jiran. Kan hundumaa darbanii adeemsi deemame sun ammoo biyya kana gatii kafalchisee jira. Irraatti barachuu danda'u qaban. Sababbiin isaa amma gatii kafalchisee kan jennu fakkeenyaaf amma mootummaan biyyaaf yookiin ammoo intarastii biyyaatiif qaamoota kana gallakkisee biyya baraaruu keessatti akkasumas diina Itoophiyaadha yookiin ammoo qaamoleen baay'een diina Itoophiyaatti sadarkaa jedhamuun akka laalaman baay'een jiru. Isa san hir'isuudhaa fi namoota kana furuun barbaachisaadha jechuudhaan qaamoleen ibsaa jiran jiru. Naashinaal daayiloogiin ni barbaachisa jedhamee amma adeemsi itti deemaa jiru akkasumas komishinni hundaa'uudhaaf kan deemaa jiru ni jira. Kana keessatti ammoo wal kaasuu yookiin ammoo walitti dhufanii waan kana sirreessuu yoo hin dandeenye ta'e kana caalaa akkuma amma isin kaastan biyya kana keessatti akkuma amma mammaaka Jawaar inni fudhate kaase kanatti biyya kana keessatti irra caalatti kan miidhamu
Addunyaallee biyya kana bulchaa jirti kan jedheeti kan dubbatan Oromoodha waan ta'eef qormaanni baay'een biyya kana gara fuulduraatti mudachuutii danda'a. Kanaafuu warroonni mootummaallee dogongoroonni baay'een turanii jiranii balleessaan baay'een turee jira. Gama mormuutiin illee qaamonni baay'ee turee jira. Kana immoo gabaasaalee miidiyaalee garaagaraa yeroo garaagaraatti gabaasaa jiran. Dhaabbileen akka Amnesty International, Human Rights Watch, whatever ajandaa biraas haa qabaatan. Waan barbaade dhimmoota biraas haa qabaatanii waan baay'eedhaan intarestii ofiitiin haa gabaasan. Garuu ammoo dhugumatti biyya kana keessatti qormaatonni baay'een darbee jira, gabaasaaleen baay'een darbee jira. In fact sun dhugaadha. Garuu ammoo gara fuulduraatti biyya kana Itoophiyaa jedhan kanas waan barbaachisaa biyya kanaaf ta'u walitti dhufanii ijaaruun barbaachisaa akka ta'e ta'uu jechuudha. Inni tokko haqa barbaadaa, inni tokko immoo haqa akka itti fayyadamu dhabeetu wajjin rakkata. Amma fudhanne immoo biyya keenya keessatti mootummaa naannoo lamaan sadan tokko fudhadha. Mootummaa naannoo lamaan sadan tokko fudhadhe, mootummaa naannoo Oromiyaa nan fudhadha, mootummaa naannoo Amaaraa fudhannee kan Tigraay isa fudhannu, kan biraas dabalu. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo wal fakkaataa mootummaa naannoo Amaaraatii waliin faanoo kan jedhamu, qeerroo kan jedhamu wal faana uumaman. Gaafa uumaman qeerroon harka isaa duwwaa meeshaa tokkotu hidhatiin sirna darbee sana hambisuu keessatti, TPLF fiduu keessatti, bulchiinsa gaarii fiduu keessatti gatii guddaa kaffaluudhaan mana tokko keessaa namni lama sadii dhumuudhaan seenaa guddaa galmeessuudhaan wareegama ciccimaa kaffaluudhaan jijjiiramni eegalame sun akka dhufu ta'ee jira jechuudha. Yeroo suma gaafa kun raawwatu haalli itti qeerroon handaldi ta'e suni hidhaatu itti fufee gidiraa adda addaatu itti fufee naannoo Amaaraa immoo gaafa jiru faanoonis akkuma qeerrootti uumamee ture faanoo kan jedhamu suni hamma irraatti stiil hidhatee jira jechuudha. Mootummaa naannoo humna ittisaa naannoo Oromiyaa jira, humna ittisaa naannoo Amaaraa jira. Kun konstitushinaaliidha. Makalaakaan jira, akka biyyaatti poolisiin jira, maal jira jechuudha naannoo hundumaa keessa. Institushinaali beekumtii kan qabne heera mootummaatiin faallaa heera mootummaatiin kan hundeeffame faannoon bakka meeshaa hidhatee jirutti bakka hin hiikkachiifnetti bakka eenyutti dubbachuu hin dandeenyetti bakka uummata keenya iddoo adda addaatti deemanii kamiseedhaan uummata keenya guyyaa saafaa ajjeesaa jiranitti deebi'ee immoo kan keenya immoo mana hidhaatii maaliif ba'u jedhanii wanti gaggeeffamu kun biyya keenya dhiiga dhaabbachuu qaba jechuudha. So amma kan goonu mariin biyyaalessaa amma biyya keenya keessatti yaadamaa jiru mootummaadhaaf akka kootti dhaamsin dhaamu haqa qabeessa ta'uu qaba. Naannoo keenya keessatti jalqabumarraa kaase jechuudha. Rasaasni tokko amma dhukaasuu dhaabbatutti hamma lolli tokko badutti nageenya amma fidamutti mootummaan irratti ciminaan irratti hojjechuu qaba jechuudha. Isa booddeedha gara kan biraatti kan ce'amuu danda'amu jalqabbiin amma jiru kanaafi waa gaarii jennee yaadna. Kanaafi mariin biyyoolessaa amma gaggeeffame kuni hidhamtoota siyaasaa hiikuudhaan kan eegalame kuni warri hafanis itti fufanii akka ba'an mootummaan sirriitti irratti hojjetu mootummaa irraas kana eegnaa. Mariin biyyoolessaa yeroo gaggeeffamu kun immoo haqa ta'uu qaba. Naannoon kam Oromiyaanis isa kaan caalee ol ba'uu qabu, naannoon kan biraas Oromiyaa irra caalu ba'uu qabu, walqixxummaan naannolee jiraachuu qaba jechuudha. Saboota gidduutti walqixxummaan saboota kan keessatti mirkanaa'u ta'uu qaba. Marii sanas warri gaggeessan nama duudhaa kana ofii isaaniitii ilaalcha sanarraa ilaalcha olaantummaa saba tokko maqaa Itoophiyaatiin olaantummaa saba tokko ol baasuudhaaf warra qabsaan warra biyya nagaa dhowwan kana marii biyyoolessaa keessatti illee hirmaachuu illee danda'an isaan yaada kana irratti illee negotiyeeshinii sana keessatti gahee hojii fudhatanii deemuu hin qaban yaada jedhu hin qaban. Kanaaf mootummaan namoota hojii sana hojjetan namoota wanta kana marii biyyoolessaa kana irratti gahee taphatan kana namoota bilisa ta'an namoota nagaa ta'an biyyi kun akka hin diigamne biyyi kun akka ijaaramtu nageenyi biyya kana akka dhufu addunyaan biyya kana mufattee jirtu biyya kanatti akka seen deebite biyya kana wajjin michoomtu namoota gochuu danda'an naashinaal ishuu biyya kana solvi gochuu warra danda'anii haala isaan ittiin hojii kana jalqaban mariin biyyoolessaa kun namoota kanaan haalaan ittiin gaggeeffamuu danda'amu yoo uumame yaada gaariitti fakkaata. Nus immoo qeequu duwwaatu hin ta'in yeroo hundaa qeequutu hin ta'in yeroo isteeppii tokko mootummaan waa yaada fooyya'insaa kanatti dhufu cabsee ilaalcha olaantummaa saba tokko cabsuudha yeroo inni walqixxummaa sabootaatiif mootummaan hojjechuu jalqabu kanattis nus mootummaa sappoorti godhu yaada qajeelaan gaafa dhufu sappoorti gochuu qabna. Yaada hamaa yookiis yaada uummata akka sabaatti nu gaafa immoo akkuma barame bukkee dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaaf amma yeroon kiritikaalii yeroon marii biyyoolessaa kun waan ta'eef
yerootti mootummaa cina dhaabbanne dhimma kanarratti qaama initiatiivii sana fudhatee deemu wajjin dhimma nageenya biyya keenyaaf hundumti keenya qabsoomnuudha yaada jedhuun qaba'an. Egaa waan baay'eedha kaasaa ollee egaa ammaatti jechuudha. Ajandaa muraasa irratti waan warra mana hidhaatii hafanii kaasuun keenya dirqama. Haa ta'u garuu isa dura waan marii biyyaalessaa keessatti lammiilee hundumtuu dirqama isaanii akkasuma gahee isaanii baatanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kan waan addunyaan barbaadduuf amma addunyaan gadda tokko jennu kana keessatti hiree mataa keenyaa gahee mataa keenyaa biyya mataa keenyaa qabannee addunyaa kana keessa jiraachuuf saba tokko jedhamee sabii waamamu hundumtuu gahee mataa isaatii achi keessatti qabaachuu qaba. Saniin alatti akkuma amma kaasaa wal rakkoowwan gama tamsaasawwan miidiyaa akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti jijjiiran komii nama dhuunfaatii fi komii paartiilee dhuunfaa garaagaraatiin wanti amma mudatu akka hin jiraan hubachuun dirqama taati. Kana keessatti Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed fa'aa hiree isaan Itoophiyaa ijaaruu keessatti qaban hiriyaan qabu waanuma namuu quba qabudha. Saniin isaanii wal dorgomsiisuuf uummata kanaan biyya uummata Oromoo caalaan Itoophiyaa fayyada jedhanii yaadanii aayidiyaa hin jirre maddisiisuun kun humtuma taasaayyuu kufaatiin malleedha. Namoota walqixxummaan akka wal caalmaatti biratti ilaalamu yoo nama saba biraajjiin wal qixxaadhee ani bakka kufe yookaan gadi xiqqaa ta'een ilaalame jedhanii ilaalcha akkasii warri qaban biyya kana keessatti ilaalchi siyaasaa akkasii fudhatamaa akka hin qabne Oromoon immoo akka sabaatti biyya kana baatee akkuma Aziib jalqaba irratti kaasaa turte dugda isaa irratti biyya kana baataatee kan inni jiru dinagdeen biyya kanaa Oromoo harka jira. Finfinneedhuma yoo fudhanne illee bishaan isheen iddoo Oromoo harka jira. Waan siyaasa Oromoo biyya kanaallee Oromoodhuma harka jira waan ta'eef Oromoon abbaa itti ta'e marii biyyaalessaa kana keessatti biyya kana ceesuu akkuma amma qabatee jirutti itti fufuun dirqama ta'a kan jedhu kaasna gaafsoo bifa ija seeraatiinis waan inni taa'aa jiran heerri biyyaas waan nu fayyamu baay'eetu jira waan kana irratti. Haa ta'u egaa gammachuu Oromoon gidduu kana argataatii jiru kana irra caalaa dhugoomsuuf qondaaltonni adda bilisummaa Oromoos kan hidhaa jiran ni jiru. Biiroon mootummaa naannoo Oromiyaas gama kominikeeshiniitiin ibsa baasee ture. Dhiifamni akka godhamu maal akkasuma waan wal fakkaataa marii biyyaalessaatti deema waan ta'eef isaanis osoo ba'anii hiree kanaatiin Itoophiyaa ceesuu keessatti yookaan biyyattii kana qormaata isheen keessatti kuftee jirtu keessaa baasuudhaaf isaanis osoo hayyoota amma ba'anitti dabalamanii ba'anii hireen kana caalaa argamuu danda'u. Gammachuun uummanni Oromoo biyya kana keessatti injifannoodhaan itti fufsiisuu danda'u biyya kana ceesuu danda'u maal fakkaata kan jedhu irratti tuttuqna sanarraati jalqabnee waan kana irratti haasofne haga gabaabsinu. Yaada kan keessa gama biraatiin gabbisuudhaaf keessumaayyuu nuti gaazexeessota isaan gama seeraatiin jiru gama kominikeeshiniitii fi gaazexeessummaatiin Naziib jira. Kana irratti keessumaayyuu amma yeroo kanatti itti fayyadama miidiyaalee baay'ee jira. Fakkeenyaaf miidiyaalee biyya keenya keessatti tamsa'an baay'een isaanii yoo ilaalte maal fakkaata akka jiru Naziib illee gama kana waan jiruu fi miidiyaa fi joornaalizimii miidiyaa fi joornaalistii yoo fudhatte nageenya fiduu keessatti gahee inni qabatu baay'ee olaanaadha. Nageenya tokko biyya tokko ijaaruu keessatti gahee inni qabatu baay'ee olaanaadha. Biyya tokko gara nageenyaatti fiduu keessatti akka jaarsummaatti gahee inni qabachuu danda'u baay'ee olaanaadha. Kana keessatti amma fakkeenyaaf miidiyaaleen baay'ee yoo ilaalte ammallee waan waraanaa kan leellisan baay'een jiru. Namoota baay'ee isaanii kan gama indirectiitiin tuqan jiru baay'een isaanii jechuudha. Garuu ammoo biyya gama tokkotti yookiin ammoo naashinaal daayiloogiitti ni fida jedhaati. Gama kaaniin ammoo nama kaaniin arrabsuu waan biraatiin balleessaa biyya tokko fiduu keessatti hin dandeessu. Wantoonni akkanaa kanarratti ija gaazexeessummaatti maal fakkaata gaafsii dhiyeessuuf deemaa jechuudha. Sababni isaa miidiyaa fi joornaalizimiin walitti fiduu isaa keessatti gahee inni qabatu baay'ee olaanaadha. Beekamaadha. Gabaasaalee baay'ee fudhattee gabaasaalee miidiyaalee baay'ee fudhattee biyya kanaaf gaariidha miti jennee kan nuti fudhannu jira. Fakkeenyaaf yeroo dhiyeenyaa kana CNN gabaasa maalii gabaasa jedhanii baay'inaan namoonni baay'een waan akkasiirraa eegaa turan. Garuu ammoo miidiyaaleen biyya keessa jiran iyyuu nageenya kana fiduu keessatti hawaasni maal fakkaata akka jedhu irratti baay'inaan osoo dubbanna ture. Waa'ee biyya kanaa yeroo teessee ilaaltu wanti baay'ee nama yaaddessu jira. Garaagarummaan ilaalchaa akka biyyaatti alaabaa afaan irratti waliigaltee hin qabnu bara. Biyya tokko amma kan bakka buusu alaabaadha miti. Amma paaspoortiin adda addaa paaspoortii irratti wal lolta akka nama paaspoortii irratti wal loluuti alaabaa irratti wal loluun baay'ee. Paaspoortiin tokko miti biyya tokkoof naashinaalitii siitizen Itiyoophiyaan siitizen gaafa biyyaa baatu paaspoortii Itiyoophiyaan naashinaalitii jedhamu qabatta. Paaspoortiin irratti wal loltu. Akkas jecha alaabaa biyya tokko bakka bu'udha. Nuti amma alaabaa irratti illee wal lolla biyya alaatti nageenya yeroo itti warreeban fa'aa lammiilee Itoophiyaa
tokko alaabaa official ta'e alaabaa Itoophiyaa fudhatee ba'a. Kaan immoo isa durii sana isa ofiisaatii yaadu kana ta'uu qaba kan jedhu protestii no more jedhamu biyyoota 27-28 keessatti godhame yoo laalte alaabaa adda addaati kan itti argitu. Alaabaa maqaa Itoophiyaan naashinaals jedhu miidiyaamtu rakkatiin hin hafan jedhee yaada nutti kolfuun isaa hin hafu faranjoon alaabaa adda addaa biyya tokkoof qabattee gaafa baatu namni biyya alaas hin beeku garaagarummaa kee. Ati Itoophiyaawii ma jedhamta paaspoortiin kee Itoophiyaan garuu alaabaa adda addaa qabattee baata deebitee alaabaa sana irratti immoo reebuu dandeessa. Qaanii guddaadha. Nama alaabaa irratti waliin galle kaan alaabaa irraa immoo ka'ee Itoophiyaan kana fakkaachuu qabdi kan durii sana fakkaachuu qabdi amma lola biyyaaf godhameedha maka lolli barana godhame. Lola sana irratti immoo warri biyya alaatii dhufan warrasi minilik zamachaa jedhanii baajii hojjechiifatanii kan lola kana keessatti turan. Achi booda kan social media irratti yoo laaltanitu abbichuu zamachaa jedhaneennaan hibra beeraawii zamachaa kan jedhu yaanne dhufe miidiyaa naashinaal miidiyaa fi miidiyaalee baay'ee irratti ofishaalii jedhamaa ture malee stiil garuu minilik zamachaa isa jedhu sana televizyiinii miti biyyoolessaa yeroo isaanitti waraabanii kiloozaappiidhaan dabarsaa turantu jira. Loluma sana irratti illee kaayyoo irratti waliin galle jechaadha. Biyya akkasii kana teessee maal goonu jettee yaaddu taanaan biyya lama hin qabnu akka wasira obbo Lammiin kaasaniiru. Biyya lama hin qabnu biyyuma tokko qabna. Biyyi tokko hin qabnu kun gaafa diigamte namni galagalee si ilaalu hin jiru. Baay'ee tuma biyyi keenya ijaaramtee jirtu iyyuu biyya alaatti baay'ee hin kabajamnu. Namni Itoophiyaa beelaan beekamna, rakkoodhaan beekamna, hiyyummaan beekamna. Namni baay'ee nu kabaja guddaa hin qabnu. Gurraachummaan immoo isarratti dabalame. Keessumaa biyya faranjii godhatte baay'ee tuffatamna. Biyya kee keessatti akkamitti qoma dhiibnee akka jiraannu akkam boonnee akka jiraannu laallee biyya kana yoo ofirkaa dhabne maal jedha warqee naa ofirkaa qabanii sibiila jedha Oromoon gaafa ammaa. Biyya keenya jechuun akka warqee ofirkaa qabnuudha. Jaallannes jibbines biyya kana keessatti uumamneerra. Jaallannes jibbines lammii Itoophiyaa Oromoos taanu lammii Itoophiyaa jedhamna. Paaspoortiin Oromiyaan jedhu hin jiru amma yoonaatti gara fuulduraatti uumamuus danda'a ta'a yoo uumamuus baate we are nationally Ethiopians kan accept gochuun dirqama. Amma biyya kana keessa jirrutti sana accept gootee naan immoo biyya Itoophiyaa jedhamtee an biyya alaa gaafan bahu amma Itoophiyaan jettee paaspoortii kee agarsiisee ittiin biyya deemtee hojii kee hojjetattuuf ittiin yookaan koolu galtummaas deemuu dandeessu siif akka waan itti qabdu tokkittidha jechaadha. Biyya kana gara fuulduraatti fuunee deemuudhaaf warra nu biraa wacu dhiisnee sagalee guddaa kan qabu nuyi humna guddaa kan qabus nuyi biyyatti tursuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabna. Akkuma silaate waa'ee miidiyaa kaastee miidiyaan adda addaa biyya kana keessa jiranii including miidiyaalee miti mootummaa naannoodhaan amma biyya kana keessatti wanti hin taajjabu erga lolli kun jalqabee booda yoo manneeti nyaataaf manna shaayii irra deemtanii yoo laaltan ta'e televizyiinii maqaa dha'uun hin barbaachisu. Televizyiinii tokkotu banama. Maaliif jettee ilaalte namni hundumtuu lola piroomotii godha. Piroomooshinii lolaa jaallataa jechaadha namni. An kan biraa waan miidiyaa keenyaaf gaazexeessitoota keenya taajjabe inni tokko namni yaada addaa maaliif lola kana lollaa maaliif hin araaramne jedhee kaase miidiyaan tokko illee hin jiru. Hundumtuu lola sana labsa. Hundumtuu ka'aa duulaa akkas godhee abaluu harka duwwaa morma qabee kan jedhu kanuma lolatti nama dadammasu malee miidiyaan tokko biyya kana keessa kiriitikaal ta'ee mootummaa gaaffii mootummaa irratti kaasu hawaasni dhaabatee akka gaaffii kaasu. Baay'ee lola kana keessatti waan lakkoobsaan qabatamaa yoo hin dhabellee wannootuma odeeffannoon qaburra ilmaan Oromooti baay'een isaanii kan dhuman. Injifannoon isaa namni kan biraa fudhachuuf yoo carraaqee godheyyuu mootummaan sirriimatti beeka. Kanaaf uummanni Oromoo gatii guddaa kaffaleera lola kanarratti. Gatii guddaa kaffaleera taanaan immoo lolli kun dhaabbachuu qaba sagalee jedhus qabaachuu qaba. Marii araarri dhufuu qaba. Biyyi keenya lolaa itti fufuun qabdu. Uummanni beelaa jira inni kaaseera hongeen jira. Wallaggaan beelli jira. Boorana gogiinsa hongeen jira. Gujii jira. Baalee jira. Oromiyaan rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo kanarratti lolli gaafa dabalamu mootummaan haala kanaan uummata bira gahuu hin danda'u sababii ta'eef miidiyaalee lola labsuurraa walitti bu'iinsa labsuurraa araara labsuu gaheen miidiyaa olaanaadha araara buusuu keessatti jedhee tan amana. Miidiyaa qofatu hin ta'in biyya kana keessatti warri biyya kana diiganii sababoota tooftaa isaan ittiin fayyadaman nan argina. Akkuma amma jettee Itoophiyaa biyya jedhamtu qabna
Itoophiyaan kan keenya Itoophiyaan irratti gaaffii kan biraan qabnu garuu Itoophiyaa see tuutni tokko barbaadu tun ta'ini Itoophiyaa see imma diyaaloogii kana booddee ijaaramte jennee yaadnu sana keessa keenyaa kan hundumtu keenyaa jechuudha. Ajandaa miidiyaa hawaasaa turan Finfinneen ture waan ta'eedhaafi masqala addabaabayii baajata uummata kanaatiin maallaqa uummata gibirra nuyi kaffalleen akka kaampaaniinis gibira kafaa'ee biyya kanaati gibira nuyi kaffalleen masqala addabaabayiin bareedee wanti meeqa hojjetamee gaafa ifu kan keenya waan ta'eef namni kan biraa irratti waaqessuun qaban jedhanii torban tokkoon dura sagantaa tokko irratti kaampeenii guddaa geggeessan maaliin jedheen jarri kun sammuu isaan sirrii miti moo mootummaan akkamittiin cal jedhee ilaala jedhee yaadaa ture. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee garuu kantiibaan magaalaa Finfinneedha ejjennoo cimaa hojjechuudhaan hojii bulchiinsa gaarii tokko akka mul'atu gochuudhaan addabaabayiin kun kan sabaaf sablammoota kan biyya kanaati malee kan mana amantii tokkoo miti jechuudhaan dubbachuu qofatu hin ta'in sagantaa sanatti hirmaachuudhaan cabsitee jirti jechuudha. Biyya diiguudhaaf yookiis kanaan amantii da'oo godhachuudhaan warra nageenya biyya kanaa jeequudhaaf ka'an nageenya biyya kanaa Finfinnee nageenya naannoo moggaarratti jeeqamee jiru gara walakkeessaatti fiduuf warra ka'an kana cabsitee hojii qabatamaa hojjettee hojiin akkasii gara mootummaatiin cimsee itti fufuutu qaba. Adeemsi kun jajjabaachuu qaba. Hojii tarkaanfii seera qabachiisu jiraachuu qaba. Yeroo haalli biyyi jeeqamtu cal jedhanii ilaaluun atuu madaan isaan bal'atiin atuu biyyi rakkoo hamaa keessan galiin mootummaan yeroodhaan tarkaanfii fudhachuudhaan sirreessuu qaba. Kana duwwaa miti sagantaa sana waan biyya jeequudhaaf gurmuu maqaa amantiitiin socho'e sana hojii sana dhaabsuu qofachuu hin ta'in warra inisheetiivii sana fudhatanii waan jeequmsa sana hojjechuudhaaf biyya keenya nagaa dhowwuudhaaf magaalaa Finfinnee jeequudhaaf ka'an mul'ata kana qabatee deeman sanallee seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Amma gaa seeratti dhiyeessan ta'een beennu seeratti dhiyeessanii bor immoo namoonni nageenya deequudhaaf biyya kana nagaa dhowwuudhaaf adeemanii sirnitti gaafatummaa biyya kana keessa jiree kan jiru ta'uusaa uummatatti agarsiisuu qabu. Gama kanaan tarkaanfiin fudhatamaa jirus adeemsa ejjennoon mootummaanis adeemsa isaa cimsaadhatu jira. Keessumatti giddu galeessa kanatti rakkoon akkasii babal'achaa waan jiruufi mootummaan irratti cimsee hojjechuu qaba. Nus immoo mootummaa cinaa dhaabbachuu qabna dhimmoota akkasii irratti jechuu barbaadeeta. Yaada keessan kana gabbisuudhaaf namni tokko kaleessa na barreessee ture. Dhumuma kana wajjin wal qabatee baargama ture. Achitti fakkeenyaaf bakka itti sagannutti amantaan Pirotestaansii waan sagadee ba'e Musliimni ganaan dhufatee sagadee ba'a. Kabiraalee dhufee wal jijjiiree sagadee ba'a jedha. Nuti ammoo hamma sadarkaa sanitti lafa kana irratti wal fidnu akkuma amma dura Naziif kaasee alaabaa irratti wal fidnu sadarkaa baay'ee irra jira jechuudha. Kan hundumaa solvi gochuu kan danda'amu akkuma jalqaba kaasni marii biyyaalessaa barbaachisaa amma itti deemaa jiran kanaan. Rakkoon baay'een jira biyya kana keessa. Rakkoon ilaalchi baay'een jira. Ilaalcha namaa ammoo kabajuu hin dirqamu. Sababiin isaa ilaalcha abbaa tokkootiin deemtee jettillee bayyi kun ni kufti. Sababiin isaa ilaalchi baay'ee jira. Ilaalcha kan hamma danda'ametti at least minimums gochuu xiqqeessuu danda'udha. Walitti fiduudha nama waliin bakka tokko ta'anii mari'achuudha. Iddoowwan baay'een isaanii kan biyya kana irratti hayyootiin baay'ee waliin galan ni jiru. Qabeenyonni namoonni baay'eetti waliin galan ni jiru. Fakkeenyaaf seenaa baay'ee keessatti seenaa namoonni kaasan baay'ee keessatti kan waliin galan baay'een ni jiru. Seenaa Teediroos yoo fudhatte gama isaatiin fakkeenyaaf gama itti ibsamuu fi gama biraatiin kan itti waliin galan ni jiru. Namoonni baay'een seenaa baay'een kan waliin galan ni jiru jechuudha. Kan hundumaa yookaan xiqqeessuu dandeessu baay'een isaanii yoo wal teessee waliin bakka tokko teettee mari'attee qofaadha malee yoo kaahii ta'e maaf baasti jetteetti ganaa anan gammaa isin geggeessii asiin gee jira kana booda deeme jettu ta'e rakkoodha. Mana itti cuftee kaawwan ala fiisiftee kaan itti cuftee waliin taphachuun hin danda'amu. Dirree keessatti namni hundinuu yoo taphateedha kan bareedu. Kanaafuu waliin taphachuudhaaf immoo ilaalcha kan kee walii kabajuu hin dirqamu. Hamma ilaalcha waliin kabajanitti hamma ilaalcha walii hubannetti waliin deemuun hin danda'amu. Biyya tokko ijaaruu miti mana ijaaruu hin danda'amu. Mana miti haati manaatiif abbaa manaa waliin jiraachuu hin danda'an. Hiriyaa waliin jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu ilaalcha walii kabajuun ilaalcha waliitiin bakka tokko deemuun murteessaa akka ta'edha jechuudha. Gama ammaa bolamii fa'aa kaasan waan masqala addabaabaayi kanarratti rakkoowwan adda addaas mul'ataati ture. Promooshinii tolaatu hojjetamaa fi ture warra sagantaa sana geggeessaniif jechuu dandeenya. Akkuma rakkoowwan jalqabaa marii keenya wayita eegallu kaasaa turreetu rakkoo kana dhala. Fakkeenyaaf waan nama hundumtuu irratti walii galee abbummaadhaan kan kooti jedhee irra jiraatu tokkotti ganamuma lafa barii kaatee kan kooti eenyu irra deemuu hin qabu jechuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf konkolaataan irra darbaa lafa sana irratti hiriirri gurguddaan irratti ba'amaa tureera. Konsertiiwwan sirbaa garaagaraa irratti geggeeffamaa turaniiru. Yeroo sana kan kooti
yookaan qaamni biraan irra deemuu hin qabu hin jedhan. Haa ta'u garuu waan warri hooggantoonni siyaasaa kun mana hidhaatii bahutti sababa muufataniif ajandaa godhanii uumuu barbaadaniiti. Haa ta'u garuu waan amantaa ortodoksiidhaan wal qabatu waan amantaa biraatiin wal qabatu ajandaa biyyaa godhanii fidanii biyyoonni akka jeeqaman yookaan namoonni akka amantaadhaan wal dhaban ajandaa uumuun ajandaa bocuun kun akka sabaatti fudhataman qabu. Osoo ta'e illee lafichi kan eenyu akka ta'e maalirratti akka wal dhabaa jiran hubachuun barbaachisaa ta'a. Egaa akka sabaatti yoo tokko taane marii kana keessattis haa ta'u biyya kana ceesisuu keessattis gaheen Oromoo olaanaadha. Kanarratti tokko haa taanu waan gara fuulduraatti jiru immoo hordofnee kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Gama kanaan yeroo keenyatti fayyadamaa deemnu kallattiin waan afeeyyuu jiraate carraadhumaa walii lallaannee marii keenyaa goolabatu minatiif. Ani tarii marii kana keessatti jalqaba waan gara dhumaa irratti waan dabaluu barbaadu paartileen Oromoo akka Oromiyaatti jalqaba marii kana keessattuu seenin dura ofii taa'anii Oromoon maal barbaada kan jedhu dantaa dhuunfaa dhiisanii dantaa Oromoo irratti walii galuun dirqama dheeyyaadha. Yoo tokkummaadhaan waan uummanni Oromoo barbaadu qabatanii walii galan tokkummaa Oromootu uumama. Qaamoleen waa'ee dhimma Oromoo irratti wal lolan hundumti isaanii yoo gatteessee gadi qottee falfalaa deemte kaayyoon isaanii tokkuma. Namoota adda adda malee. Namoota kaayyoo sana baatanii deema qabsaa'an adda adda malee kaayyoon isaanii uummatuma Oromooti. Gaaffii uummata Oromooti. Gaaffii hirmaannaas biyya siyaasaa kana keessatti dinagdee keessatti uummanni Oromoo waan argachuu qabu hin arganne dhiibameera. Afaansaa, aadaansaa, seenaansaa kan jedhudha sabii ta'eef akka Oromootti sabni Oromoo tokkoffaa biyya kana ijaaruun dirqama akka ta'e irratti walii galu. Inni lammaffaa immoo uummanni Oromoo gaheensaa maal ta'uu qaba? Itoophiyaa akkamii barbaada uummanni Oromoo? Itoophiyaa sabaaf sablammoota kanaaf fayyaddu Oromoos ripirezentii gootu hamma inni gahuun jechaadha. Haala kanarratti walii galee gahee taphachuu qabu marii kana keessatti dammaqiinsaan abbootiin gadaa Oromoon sirna marii keessatti baay'ee sirna gadi fageenyaan baay'ee bilchaataa qaba. Ogeeyyii ciccimoo qaba. Jaarsolii buleeyyii gurguddaa qabna. Namoota siyaasaa beekamoo sadarkaa Afrikaatti abdataman muuxannoo gurguddaa qaban umuriidhaanis dullooman of keessaa qabna. Warra kana utuu ofirraan dhiibin ilaalcha siyaasaa isaan qaban utuu ofirraan dhiibin walitti siqnee wal kabajne walirraa dhageenye jaarsolii dhaggeeffachuun aadaa keenya waan ta'eef namoota gurguddaa dhaggeeffannee dargaggeessis immoo biyyi kun gara fuulduraatti kan dargaggeessa waan taateef jaarsolii qofti nama gurguddaa qofti murteessuu qabatu hin jedhin dargaggoonni jechisaa dhaga'amuu qaba. Biyya kana kan gara fuulduraatti geggeessu biyya kana itti kennuuf kan deemnu dargaggeeyyiidha daa'imman. Kanaaf isaanis dhaga'amuu qabu. Qaama hundumtuutu alatti hin gatamin amantiidhaanis ilaalchaanis siyaasaanis utuu alatti hin gatamin keessumaa uummanni Oromoo dammaqiinsaan gahee guddaa bahuu qaba jedhee tan amana. Anis hidhaamsa kanumatti xiqqoosa dabalaa mariin biyyoolessaa kun akka milkaa'uuf waan yaadame sana galmaan ga'uu akka danda'utti wanti godhamuu qabu akkuma Naziif amma jedhee paartileen siyaasaa kan Oromoo walirratti duuluu dhiisanii paartiin siyaasaa Oromoo sadii jiramma biyya kana keessatti paartii ciccimaadha jedhamee waa'ee biyyaa haasa'uudhaaf dhageettii qaban paartii sadii tokko paartii biltsiginnaati biltsiginnaa Oromooti paartii KFO'tii fi adda bilisummaa Oromoo warra jennu kanaadha amma paartiin isaan kun sadan mari'achuu qabu. Warra naannoo Amaaraa keessa jiranis mormitoota naannoo isaanii keessa wajjin mari'achuu qabu. Naannoleen hundumtuu haala kanaan mari'atanii walitti immoo haala ittiin dhufamu eenyutu hirmaachuu qabaa eenyutu hirmaachuu hin qabu. Bu'aan abaluu yoo hirmaate gaarii abaluu yoo hirmaachuu baate dhiibbaa akkasii qaba jedhanii qooda fudhattoota filuu irratti illee hirmaattoota marii biyyoolessaa kana keessatti eenyu qooda fudhachuu qaba. Eenyu yoo qooda fudhatetu mariin kun milkaa'uu danda'a. Eenyu yoo keessaa rakkoon itti fufuu danda'a isa jedhamu ta'anii baasanii bifa sustainable yoone peace biyya kana keessatti akka diriiruu danda'utti hojjetamuu qaba. Kanaaf haala biyya keenya keessatti sagalee rasaasaa tokko hamma baddutti nageenya naannoo keenya irratti jalqaba hojjetamuu qaba. Nageenya Itoophiyaa akka biyyaatti immoo irratti hojjetamuu qaba. Kana lamaan irratti lammiileen biyyattii hundumtuu irratti hirmaachuu qabu. Nus akka sabaatti irratti hirmaannaa. Kanaaf milkaa'ina marii kanaatiif faayidaa inni qabu giddu galeessa godhachuudhaani uummanni hundumtuu tumsa yoo godhe gaariidha. Uummanni keenya akka marii kana tumsu jechuun barbaada.
Miidiyaan keenyas immoo televezyiiniin FIBdha. Dhimma biyyaalessaa irratti nageenya biyya kana keessatti fiduu keessatti biyyi kun akka nagaa taatu ajandaa biyya kanaa ta'ee addunyaan kan waa'ee biyya keenyaa haasa'u biyyi kun fooyyofteetti biyyi kun jijjiiramatti dhufteetti rakkoon biyya kana keessa jiru fooyya'aa jira jedhanii yaada ilaalcha ajandaa miidiyaalee addunyaallee hamma jijjiiruu dandeenyutti hojjechuudhaa fi pirojektoota adda addaa qopheessaa jirra. Kanaaf paartilee siyaasaa Oromoo yeroo gabaabaa gidduutti hin waammannee wajjin marii gaggeessuudhaaf karoora qabna. Kanaaf paartileen siyaasaa sadan akkasumas qooda fudhattoonni kan biroon marii keenya irratti akka nu argamtan asumaan waamicha gochuudhaan barbaada. Gama kootiin dhaamsiin qabu kanuma fakkaata. Hedduu galatoomaa qabu. Dhaamsa biraan jira? Ani dhaamsa biraa baay'een qabu. Walumaa galatti akkuma yaada isaan kaasanii akkuma hundi keessanuu kaasan naashinaal daayiloogiin baay'ee barbaachisaadha. Waliin mari'achuun barbaachisaadha. Hin balleessu tokkuma taasisaa jechuudha. Kan dura balleesse illee kan baay'ee balleesse illee wal ilaaluu qaba. Sababni isaa biyyi kun adeemsa amma as geette kanatti yeroo TPLF of raaruudhaaf qabsoo gaggeeffamaa ture keessatti uummanni Oromoodha abdii akkamiitiin mootummaa kana faana deemaa akka ture beekamaadha. Ammallee qaamni kun hundinuu walitti bakka tokko ta'ee waliin deemuudhaan biyya kana ijaaruudhaan jalqaba gama seenaatiin tuttuqnee jira hamma ta'e tokko biyya kana ijaaruu keessatti uummanni Oromoodha ga'ee inni qabu beekamaadha. Dhimmoota kamiifuu hayyootiin Oromoodha waliin marachuun dirqamaadha. Ammallee kanneen hafanis baasuudhaan kanneen amma hidhamaa jiran illee dhiisuudhaan kanneen akkasuma nama qaban hidhan illee mana hidhaatiin hawaasan ajjeesan illee wantoonni akkana kun uummata baay'ee tokko madeessee jira. Madaan uummataa kana ammoo yoo dabalaa dhufe baay'ee ulfaatuu danda'a. Gara ittaanitti isteeppii biraatti ce'uu danda'a. Ammas ce'ee jira. Kana hundumaa solvii kan ittiin gochuu danda'an yoo waliin mari'atan jechuun barbaada. Kallattiidhaan taatee biyyattii keessatti mudatu ammoo jala buunee hordofuudhaan daawwattoota keenya biraan bifa mariitiin bifa oduudhaan taateewwan garaagaraan kan biraan geenyu ta'a. Marii bal'aa taasisaniitiif egaa daawwattootuma bakka bu'ee hedduu galatoomaa jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keenya kana fakkaata ture. Qophiin soona seeraa keenyaa irraa egaa dhimmoota marii biyyaalessaa kan mootummaa Itoophiyaa itti deemaa jiruuf hidhaadhaa bahuu qondaaltota KFO akkasuma hayyoota Oromoo irratti fuulleffachuun komii gamaa gamanaan jiruuf gammachuu uummata Oromoo bira jiru irratti fuulleffanneeti kan marii taasisaatii turre. Egaa torbe ammoo qophii soona seeraa biraatiin kan wal agarru ta'a. Gama gumaa kaameraaf teeknikaatiin Lammii Solomoon akkasumas immoo seenaa Lammii faana turani. Egaa dhumarratti ammoo dookumeentarii seenaa gama yakkaan duguggaa sanyii biyya Rwaandaa keessatti ta'e qabanneeti kan jiru sanas hin biraan geenya nama torbanii nu agarru nagaatti.